Hermeelaan bakki isheen jirtu hanga yoona kanatti hin baramne jechuudha. Yoo harka fuunee hordoftoonni Gorreetuu biyya jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kudha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha. Hermiin egaa bakki isheen jirtu hanga yoona kanatti hin baramne. Abrahaamis obboleessa ishee wajjiniin viidiyoo waraabee ture. Viidiyoo mana obboleessa Hermeelaatti kan waraabame jechuudha. Abrish baay'ee akka cannaqamee jiru dubbachaa ture akkasumas immoo Hermeelaa barbaacha iddoo hunda akka deemee hospitaala xixiqqoo hospitaala naannoo sana jiran hundumaa akka gaggaafate dubbachaa ture akkasumas immoo kana booddee kan nuufu hospitaala guddaa barbaaduudha jedhee maaliif yoo jedhame dingata adagaamti tokko yoo ishee tuqee jiraatellee mana yaalaa galtii achi keessa barbaaduu qabna jedhee dubbachaa ture Abrish jechuudha. Kanarra kan nafe immoo Abrahaamii Ruutaa fi Efreemiinii xaraxareen jira isaaniin gara seeraatti geessa jechaa jira. Ani garuu karaa koo dhugaa rabbii kanaa hordoftoota kiyya isin maal jettu? Ruutaan xaraxaraa jirtu, Ruutaadhaan shakkaa jirtu, namni Ruutaa shakkee jira. Yaa Ruutaan gaafa achii kaatu hilli keenyuuftu waan taateef gochuu ni dandeessi jee yaada. Gin immoo isa alanaa waan goote miti. Maaliif yoo jettanii utuu Hermeelaadhaan dhoksitee jiraattee difratii aan akka kana baatee buzee faattiin dubbattu. Buzee wajjiniin kaleessa viidiyoo waraabanii turanii mana buzeetti. Buzeen gisee akkas arrabsituuni utuu ishee bira jiraattee Hermeelaan bagan dhoksi jechuu dandeessi. Aariidhaan dingata jechuudha. Gin waan bira jirtu miti jechuudha. Akkasumas immoo mana Efreemittis viidiyoo waraabame Daanii fi Efreemii Abeliitiin intini gochaa turanii jechuudha. Itti caffaraa turanii Abel immoo fidaa isintu kaa'ee jechaa jira. Bichaa dubbiin garamitti deemaa jira. Hermeelaa bakka jirtuuti as bahii jira jedhii. Dhugaa rabbii mucittiin nama ajansiisti maaliif nagaa yoo taate rakkoon qabu garuu immoo meebii akkuma jaamummoo dingatan namni hin ba'a malee galumsa isaan beeku dingata adagaan tokko yoo ishee qabee jiraate jechuun namni bara kanaa dhugaa rabbii akkuma beekamu karaarumatti hafaa jira waan ta'eef dingata adagaan dingata yoo ishee tuqee jiraate kan jedhamu malee nagaa taanaan rakkoo hin qabu bakka jirtutti rabbi nageenya isaa isheef yaa ga'u jechuun jaalladha. Gin immoo utuu namni waliin fixiin asiitii obbolaaf obbolaanii wal lolaa jiru waan ta'eef bakka jirtu sagalee keetu agarsiistee ageessisiistee jenna nuti hordoftoonni karaa keenyaa jechuudha. Naa Ruutiyyeen yoo kana goote jiraatte alana dubbiin hin cimaa jechuudha. Maaliif maatiin jara kanaallee walitti darbuu danda'u jechuudha. Kanaaf Ruutiyyeen kana keessa hin jiru.